abaye malo koya abaye malo karra geesse maafol seenne jaalo karra geesse maafol gargaarsa haadha isheen abbaa manaa ishee ajjeeste jechuudha. Sanbateen gaa'ela isheerraa abdii kutattee jirti. Kanumarraa kan ka'e abbaa warraa ishee abdii ishee kutachiise ajjeesuu barbaadde. Gaafa ajjeestu garuu akka ishee irratti hin baramnee fi yakkamtuu akka hin jedhamneef dhoksitee ajjeesuuf murteeffatte. Kanaafis mala buustee baasuu eegalte. Mala kana barbaacha hirriba dhabde. Guyyaa gaafa tokko halkan obboroo hirribaa kaate. Hirribni ija isheetti hin dhufin bule. Daddaftee uffata ishee uffattee qajeelte gara mana haadha isheetti qajeelte. Waan hirriba ishee dhorkee fi murtoo irra geesse tokko lama jettee haadha isheetti himatte. Haati ishees abbaa manaa ishee dhoksitee ajjeesuu irratti akka ishee gargaartu kadhatte gaafatte. Haati Sanbatees amala mucaa isaanii tolchanii beeku. Lubbuu isaanii olitti ishee jaallatu. Goonka akka isheen tuqamtu hin fedhanii. Isaaniif isheen har'allee daa'ima. Gaa'ela dhaabbattee illee isaaniif daa'ima. Kan mucaa isaanii tuqee isaaniif diina caaluudha. Kanaafuu ija ishee keessa ilaalaa. Imimmaan mucaa isaanii irraa xaawaa akkas jedhanii. Namni kamiyyuu haala hin shakkineeni akka ati ajjeestu sin gargaara. Garuu atis waan raawwattuu qabda. Isheedhaan jedhanii. Sanbateenis tole harmee kiyya nan raawwadhaa. Aatumti na gargaari malee jette. Harmeen ishees akkas taanaani tokko jalqaba dubbii mana keetti deebi'uu qabda. Sababni osoo isa hin ajjeesin dursitee siif isa gidduu wallabdee yookaan lolli akka hin jirre akka beeku gochuu qabda. Kana jechuun utuu hin du'in yookaan hin ajjeesin duraan lola yookaan wallabdee yoo hin qabaanne gaafa inni du'u yookaan ajjeeftu eenyullee si shakkuu hin danda'u jechuudha. Lammaffaa of kunuunsuu fi abbaa manaa keetti bareedduu taatee mul'achuu qabda. Sababni gammachuu dhabuu kee gurra namaas ta'e gurra abbaa manaa kee ija abbaa manaa kee duratti beekamuu waan hin qabneefi. Sadaffaa abbaa manaa kee kana kunuunsi dinqisiifadhu. Sababni waan ati yaadde akka inni hin beekne taasisa. Arfaffaaf inni dhumaa obsa qabaadhu. Jaalala kenniifi hinaaffaa hir'isi. Waan inni siin jedhu bakka itti kenni dhaggeeffadhu, qalbeeffadhu. Sababa isaa atiyyuu ni beekta. Baatiiwwan muraasaa fi kana sii tarreesse kana gochuu dandeessaa? jedhanii gaafatanii. Isheenis eeyyee aatumti dhoksee akkan itti ajjeesu naaf mali malee isa naaf himi malee kanati jette maranan raawwadha jettee waadaa seente. Haati Sanbatees erga akkas ta'e waan ati gootuun siif hima. Sirriitti na qalbeeffadhu jedhanii. Sanbateenis yaadaa fi qalbii ishee guutuu gara haadha isheetti deebistee ija haadha ishee keessa laalaa tole jette.
Haati Sanbatee itti fufanii akkas jedhanii. Summii kana ilaa kun summiidha. Summii kana guyyaa hundaa nyaata isaatti xiqqoo xiqqoo dabalii kenniifi. Suuta dadhabsiisee kan isa ajjeesudha jedhanii itti kennanii. Sanbateenis summii sana fudhattee gammachuudhaan gara mana isheetti qajeelte. Kan ajajamte hunda raawwachaa summichas kennuufi itti fufte. Baatii tokko booda garuu boo'aa gara mana haadha ishee deemte. Haadha ishee biraa akka geesseeni. Ani amma abbaa manaa koo ajjeesuu hin fedhu. Baay'ee nama gaarii ta'eera. Nama jaalalaa ta'ee jira. Anillee baay'een isa jaalladha. Isa malee jiraachuu hin danda'u. Summiin ani kennaafii ture suni suuta dadhabsiisee osoo isa hin ajjeesinii akkamittiin du'arraa oolchuu dandeenya? Ani hirriba dhabee jira. Inni duunaan anis of hin ajjeesa jettee boossee haadha isheetti himatte. Haati ishee yoowwana kana gadduu dhiisanii akka qummaaduu wayii ta'anii itti fufaniis. Hin boo'in mucaa kiyya. Kanan sitti kenne summii miti. Sukkaara daakameedha. Summii kan ture si'i. Na dhageessaa? Eeyyee irran sii deebi'a. Summii kan ture si'i. Situu suuta abbaa manaa kee ajjeesaa ture. Agartee kunuunsaa fi jaalala waggaa laattuu fi akka inni itti jijjiirame agartee? Akka inni itti abbaa manaa gaarii ta'e agarte miti? Kanaafuu yoo qalbii qabaatte kanarraa baradhu. Abbaa manaa keetii fi haadha manaa gaarii ta'i. Abbaa manaa keetii fi qoricha ta'i malee summiin ta'in ittiin jedhanii. Itti dabalaniis dhiirri hangam gara jabeessaa fi hamaa yoo ta'e illee lapheen isaa garraamummaa qaba. Mala kunuunsaa fi jaalalaan mo'achuun gara ofii fedhanitti geessuu ni danda'ama jedhanii. Mee isin maal jettu? Kanaati Sanbatee gorsanii fi jedhan kanaan walii galtuu? Yaada qabdan nuuf katabaa. Yoo jaallattan hiriyoota keessaniif qoodaa. Maatii mana kanaa ta'uu hin dagatinaa. Qophii itti aanuu walitti deebinaa. Hanga xumuraatti nu waliin turuu keessaniif galatoomaa. Nagaatti isin jaallannaa. Thank you.